Lafa addunyaa kanarratti wanni ani jibbu tokko keessaa Ummu Kaanus maaliif jibbite hojjettan warroonni Ummu Kaanus maaliif jibbite hojjettan namni waan tokko wanni jibbuuf qaba waan jaalatuuf qaba. Ani immoo Ummu Kaanus hamma jibbu hamaan jibbu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fi keessan irraa viidiyoo biraatii walitti deebiin jirra. Lafa kanarratti namni ani jibbu namni an argullee fi Ummu Kaanus maaliif jibbitaa warroonni jettanii koomentii utuun barreessin dura viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa jechuudha. Viidiyoo kana xumuraati achi duuban koomentii maaliif jibbite namni waan nama jaalatuuf qaba waan nama jibbuuf qaba jechuudha. Ani immoo Ummu Kaanus maaliif jibbite intalli kun Ummu Kaanus maaliif jibbite kan jedhu walumaan laalla jechuudha. Sababa qaba wani nama jaalatamuuf sababa qaba wani nama jibbamuuf sababa qaba. Maaliif jibbitaa warroonni jettan viidiyoo hamma dhumaatti ilaalati koomentii naa barreessa. Otoo viidiyoo hamma dhumaatti ilaalin immoo koomentii barreessuuf hin fiigina. Kun immoo maaliif waan san maal akka ta'e addaan baafachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Viidiyoo kana immoo laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isin jechuu barbaada. Ummu Kaanus lafa kanarratti nama jibbu keessaa isii tokko jedhee jechuudha. Maaliif jibbitee warroonni jettani sababa qaba jechuudha. Sababa jibbeef qaba. Sababa Ummu Kaanus jibbeef anatu beeka jechuudha. Isin hin beektan. Kanaaf jechuudha Ummu Kaanus eenyu isheenii Mustariyaa Jaafar. Mustariyaa Jaafar maaliif jibbite yoo jettanii kana gaafatan ta'e ani Mustariyaa Jaafar wanni isii jibbuuf qaba. Mustariyaan anaaf maali? Obboleettidha moo? Intala habooti moo? Intala eessumaati? Mustariyaa wanni jibbeef lafa kanarratti wanni Mustariyaa jibbuuf dhugaa dubbachuuf Mustariyaan jibbu. Hamma Mustariyaa jaaladhu homaan jaaladhu jechuun hin danda'ama. Mustariyaan anaaf barsiistuu ta'utti jechuun hin danda'ama. Mustariyaa jechuun wanni tokko isii jibbeef tokkoffaa namummaa isiiti. Lammaffaa hojii isiiti. Sadaffaa haala amala isiiti. Mustariyaan nama akkanaati. Mustariyaan ni jaalatamti malee hin jibbamtu. Ummu Kaanus ni jaalatamti malee kan yoomuu jibbamtu miti. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jaaladha. Baay'ee tokko kabaja. Anaaf barsiistuu ta'utti utuu jedhee hin danda'ama. Maaliif waa hedduu isirraa baradhe. Yeroo viidiyoo isii yeroo jalqabarraa qabee ilaa ammaatti viidiyoo isii hordofa. Mustariyaan nama akkanaati. Jibbi ani isii qabu hin jiru. Jaalala wanirraa isii qaba. Baay'ee isii jaaladha. Baay'ee isii kabaja. Baay'ee isii dinqisiifadha. Dhugaa dubbachuun namni akkasii dinqisiifadhu hin jiru jechuun abbaa ofii haadha ofii irra nama biraan jaalatan. Garuu isii abbaa fi haadha kiyya nan jaaladha. Ishee garuu akkasuma jaaladha jechuudha. Maaliif nama kana jaalattee jechuun keessanii nudha. Mustariyaa jechuun wallaahi amala qabeettii, obsa qabeettii, hojii kamuu hin hojjedha hojjette. Kan of duuba laalle, kan hin qaaneffanne. Hojii kamuu yoo hin hojjedhetti irrumaa bareedde. Akkuma haala amala isiitti jechuudha. Nama kana baay'een jaaladha. Baay'een kabaja dhugaa. Arguuf immoo baay'ee hawwii qaba. Mucaa tokkotu maal jedhee isinitti fakkaata? Tura keessa dhagee wanna kana. Yaa Rabbii jette. Otoo nasbeen jiru raayyaa abbaa machaa qaamanni agarsiisi jette jedhan. Mucaan an oduu dhagee isin yaagalu. Anis Mustariyaa arguudhaaf hawwii guddaa qabaa ture. Inshaallah nama Rabbii wal argee waliin haasa'u Rabbiin haa taasisu. Isin jechuu barbaada. Mustariyaa jechuun nama gaarii, nama jabdu. Nama cimtuudha. Wallaahi kabaja isiif qaba. Kabajni isiif qabu, jaalala isiif qabu hanga kanan jedhamu. Maaltu isii na jaalachiise isinitti fakkaate? Hojii isii, amala isii, haala amala isii bakka namatti tola. Jireenyi isii maatii hojii jiraattu sitti tola. Bakka maalin jettu bakka dhugaa Rabbi dubbachuuf baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Haalaan isii yeroo Yaman keessa jirtu yeroo biyyattis galte amalli isii sanuma hin jijjiiramtu. Nama wayiitu dubartii wayiitiin nama guddaadha nama jechuudha. Dubartii tana
yeroo hundumaa hin argaa jechuun mana san isiin dhufa maaloo jedhe mucaan tuni galgalas ganamas amalli ishee tokkumaa jedhetti baase. Isheen sun immoo akka eenyu taate gaaf tokko isinii fiduuf jira ni yaadadha. Akkasanii mustariyaan nama akkasiiti. Mustariyaan nama jabduudha. Nama ni jaaladhu, nama ani kabaju, iddoo guddaa sii qaba, kabaja sii qaba, jaalala siif qaba, maatii jaalalaati. Dhugaa yuutuubaroota kana keessa baay'een dinqisiifadha. Viidiyoo isiin yoon seenu amma xumuratti ba'e malee yoo hin xumurin illee jechuudha deebi'ee hin xumura. Viidiyoo isiin nan hordofa sirriitti jechuudha. Dhugaa dubbachuun baay'ee tokko jaaladha. Haala koomantii yoon barreessinis viidiyoo isii amma xumuratti immoo itti yoo xumurinis itti deebi'ee viidiyoo isii san daawwadhaa fi mustariyaan anaaf jibba otoo hin taane iddoo guddaa na biraa qabdi, kabaja na biraa qabdi. Baay'ee kan jaaladhu, baay'ee kan dinqisiifadhu mustariyaa Jaafar Ummuu Kaanus jechuudha. Haadha mucaaf haadha mujatti. Ijoollees illee rabbiin isin haa guddisu. Wanni kana wanni qabadhee dhufeef ani ilaa bilbilallee itti bilbiluu hin sodaadha. Maaliif hojjettanii nuti biyya Arabaa kana keessatti hamma taanu nu beektan jechuudha. Wanta kana hojjechuuf gari maaltu jira TV immoo ammallee wallaahi bakka waa hedduutu jira miti. Kanaaf jechuudha hin bilbileefis maaliif ittiin tolu ta'a namni nama hin fate ta'a bakka hin jiru namni nama akkamitti dhiyaatu tokkotti haasa'ee jedha. Ani garuu isheetti haasa'uuf baay'ee hawwii qaba. Otoo salaamuma rabbii gaafadhe sagalee ishee bakka keessa kiyya kanatu jira jechuudha. Waan keessa kiyya jiru dubbadha isinii galee keessa kiyya kanatu jira jechuudha. Mustariyaadha jaalala inni qabu adda isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya immoo akka otoo viidiyoo kana xumuriin garan intaaneetii fudhatanii koomantiin barreessine isin jechuu barbaada. Sababni illee namni tokko tokko gara biraatti nama fudhachuu danda'u waan ta'eef dhugaa ani jaalala isiif qabu, kabaja isin qabu kana ibsachuun barbaada. Maaliif nama tokko waa'ee isaa otoo dubbattee bareeda jechuudha. Nama gaarii tokko gaarii irraa dubbatama, hamallee hamama irraa dubbatama. Injiraa miti hojiin abbaa jechuudha. Hojii isaatiin irraa mul'ata. Itti himama. Yuutuubaroonni Yaman hundi isaaniitu ijoollee amala qabeessa. Isaan irraa waan hundaa baranne jechuudha. Isaan irraa gara yuutuubitti dhufuu baranne, isaan irraa gara kanatti hamma ammaa kana geenye jechuudha. Maaliif tattaaffii goonee isaan laallee tattaaffii goone. Otoo isaan ka'uu baatanii, otoo isaan tattaafachuu baatanii keessattuu Sa'idoon galatoomu dhugaa nama galata guddaa qabu. Maaliif hojjetan? Sa'idoon nama ijoollee Yaman hunda akka maagneetii kanatti walitti harkisee sadarkaa ammaa kanallee ijoollee walitti harkisaa jiru. Maatii baay'ifate jechuudha. Viidiyoo isaa yeroo jalqaba Amaariffaan kan dalagu isa hordofaa ture jechuudha. Otumaa viidiyoo Sa'idoo hordofu mustariyaa kana arge. Mustariyaa achirraa qabee ani ilaa mana xiqqishuu san keessaa qabee ilaa har'aatittis ishee wajjin jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko kanatti tolanidha. Amma isheen Kaanus ulfallee hamma daa'imummaa kanallee rabbiin ijoollee isii haa guddisu. An hamtuuf viidiyoo isii kana gubbarratti maxxansinee wanta isii kana finne maal jedha namni viidiyoo kana hojjedhu jedhee yaada kee keessa dhufee maali jaalala isiif qabu kana ibsadhee maal rakkoo qaba kayya sammuu kee keessa dhufee viidiyoo kana hojjedhee politiitiyyaa tanaa gara mustariyaa Jaafar yookiin Ummuu Kaanus baay'ee si jaaladha iddoo siif qaba dhugaa rabbii baay'ee si kabaja dubartii jabduu dubartii cimtuu barsiiftuu nuuf taate gara nuuf fiddan Ummuu Kaanus Ummuu Afnaan akkasuma Sa'idoon akkasuma haadha mana Sa'idoo san Sumayyaa Kaamilaa kana jedhan ijoollee Yamanii jechuudha. Warroon Amaariffaan hojjetan illee jiru. Ani kan dinqisiifadhe akkasuma hunduu isaaniitu nan dinqisiifadha. Garuu kan keessa kiyyaa waa irraa baradhee jedhe Ummuu Kaanus baay'ee si jaaladha ishee. Viidiyoo kee kana yoo kan dhageeffattu ta'e hamma dhumaatitti
maaliif intalli kun na jibbite jettee akka yaada kee caafirra dhaggeeffatte tarii aaruu dandeetta. Gaafa keessa seentee dhaggeeffatte immoo waan kana baruu dandeetta sin jechuu barbaada. Obboleen kiyya viidiyoo kiyya asumarratti dhaabaa. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.